Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantuu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan ku bakka jirtantis naa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdanii egaa kaa'anillee nagaa guutuun qabaa nagaan na bira jiru simbira akka jiru abdiin qaba egaa kaarra meeshaalee haarawaa ta'e qabadheen kara keessan dhufeetoo jira warroonni chaayinaala keenyaaf haarawaa taatan garaattan sabskraabii godhuun maatii keenya taachuun gamanumaan affeerraa kootidha warroonni immoo nufaana turtii gootan sheer godhaa. Video kanaan sinin jedha sheerin samoona kana baay'ee gadi bu'aa ta'eetu jira beektu ka YouTube'n yeroo kana keessa tolshee jira torban hin hookan guyyaa torban notification studio keessatti ergutu iyyuu jira jechuudha dhugaan sinin jedha sheerin baay'ee gadi bu'aadha jechuudha torbee keessatti egaa ka ijoolleen Oromoo chaayinaala qabdan hundi keessanuu oosni danda'ame sheer godha namoonni ana qofaa osoo hin ta'inii anis fayyadamtuudha garuu yaa ta'u malee namoota bira hoggaa ga'e namni baay'ee nama kara kiyya gaafa dhufanii akkanatti nu taraddaatee yeroo nuu kennitee nu faana haasoftee namoonni tokko rikaardiidhaan nuuf hin deebisanii yaada keenya nu hubatanii bitan jedhaniituma egaa kanaafuyyuu yaada koo karma meeshaalee tittan deebisaa kana haga kana hoggaan dubbadhee meeshaaleen kun haarawaadha hundi isaaniitu akka argaa jirtanii argaan komodiinanii yoo laaltan bifa namaatitti kan nama hawwatanii fi baay'ee gaarii ta'edha jechuudha. Kana keessatti hoggaan dubbadhu eenyumarrattuu dhiibbaa akka fiduufi miti namni yeroo baay'ee mana ofii fakkaachuu qaba gaafa meeshaa bitu meeshaaleen kun bocoota isaa argitanii jirtanii meeshaaleen isaa baay'ee akka fitu argitanii jirtanii gatiin isaatillee yeroo baay'ee gatii wajjin nuu himii jechuu dandeessan bilbila kiyya asirrattan isinii teechisa bilbila kiyya qabattanii na dubbisuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kuni humna keessanii wal madaaltaniitidha meeshaalee kana gaafatti siqxanii meeshaaleen kun kan kaleessatirraa wuddii ta'uu danda'u haga dhoomaa garuu yookaan sagalee kana dhaggeeffadha yookaan viidiyoo kana ilaala barumsa guddaarraa argattanii meeshaaleen baay'ee haarawaa ta'anii fi ismaartii ta'aniidha jechuu kan asirratti jiran haga ammaa kanan dabarse meeshaaleen ismaartii miti jechuu kooti miti kun haarawaa bahanii jechuu koodha haarawaa baan hoggaan jedhu immoo sun irra darbe faashiniin jechuu koo osoo hin ta'in sun amma fakkeenyaaf meeshaaleen baay'ee bareeda ta'anii gatiin isaa giddu galeessadha. Kunniin immoo meeshaaleen gaariidha baay'ee gaariidha haarawaa kan baanidha garuu akkas immoo gatii isa meeshaa sadi ittiin bittan meeshaa tokko ittiin bittan jechuudha. Baay'ee ni waddada. Kanaafuyyuu warroonni immoo itti fayyadamuu danda'a warroonni biyyoota guddatan keessa jiranii maatii keessattuyyuu warroonni biyya biraa jiraatanii haadha manaa asitti ijoollee wajjin hoogganaa jirtan ni jirtu jechuudha warroonni dhiiraa biyya keessa teechisanii nan beekaa asittuyyuu. Yeroo wayii Adaamaa keessatti haadha manaa inni biyya guddatte jiraachaa haadha manaa ijoollee as Adaamaa kana keessa kan hoogganu ni jira jechuudha achi. Warroonni akkanatti biyyoota adda addaa keessa jirtan ijoollee shamara biyya harabaatirra addaadha argannaan keessanillee akkaataan itti qarshii fiddeellee haga hojjettan argattan warroonni amma Awurooppaa keessa jiraattan egaa kun waan himamuu miti hunduu ni beektan jechuudha. Durbi shamaraa durbi takka yookaan shamarri takka mana harabaa keessatti gaafa hojjettu haga hojjettu miti gatiin ishii kan tilmaamamee kennamuuf hagni xaartuu fi mindaan ishii waluuyyuu madaalu humni ishii guddaatu ba'a mindaan ishii xiqqaadha dhaabbataadha jechuudha garuu warroota karaa Awurooppaa jiraniitti gaafa sokkinu isaan haga hojjette haga rafteetu sirraa qannafama haga hojjette argatta yoo ati sa'a 24 keessa sa'a 20 hojjette haguma san argatta jechuudha haguma dadhabbii keetii. Warroonni kun immoo akkanaa miti fakkeenyaaf mana harabaa ganama sa'a 12tti kaatee galgala haga sa'a 3 sa'a 4 yeroo teessutu jira. Kunisitti sa'a 7 kan eegutu jira eegnetis ni beekna jechuudha. Garuu tiibbi nuun jiru mana tokko tuyyuu darbee tiibbii sanuyyuu siif kenna malee jechuudha. Fakkeenyaaf ni jiru warroonni hojiin gizee baay'ate haga qarshii 50 wayii 100 wayii harka kan godhan. Tokko mindaa isaatu boo'ee fa'aa kan argatu jira mana harabaa keessatti. Isin shamarran keenya wanti hundi isin hawwachuu osoo hin ta'in amma warroota biyya gurguddaa keessa jiran meeshaaleen kun haarawaadhaa bahanii jiru teechoonni jira biiffeen ni jira amma fakkeenya biiffee kana mana hiriyaatti yaa itti galee jira jechuudha. Nan beekaa biiffeen kun baay'ee bareeddi masaaban ishii akkana banamti asiinis achi banamti jidduu keessanis immoo banaa biraa qabdi teechoollee soofaawwan kun baay'ee wuddiidha malee ni jiru haarawaadha jechuudha. Garuu gaafa akkas goona jennu immoo nuti miidhamtuu taana shamarran keenya jechuudha. Garuu dandeessan taanan bilbila asirratti isinii teechisaa ammas nan dubbadhaa bilbilli kiyya duwwaa 9 45 82 67 45dha. Kana qabattanii na dubbisuu dandeessan. Ijoolleen immoo komentii jalatti bilbila nuuf hin teechisne jettanis jirtu bilbila nuuf hin teechisne jettanis jirtu
Viidiyoo tokko irratti yoo bilbila arguu baattan viidiyoo itti aanu gaafa tuqxan taambileelii gubbaa irratti argachuu dandeessan. Tarii yeroo tokko bichaa bilbila dogongoree jira 45 kan ta'e 42 godheen jira taambileelii sana gaammaan jijjiirree isa bira darbitanii garuu viidiyoo biraati irratti argachuu dandeessanii isiniin jechuu jaaladha. Algaawwan kun argitanii jirtu mana arabaa keessanii jiru keessattuu kan akkana aanu kuni masaabaa 2 masaabaa 4 qaba. Cinaa mataa irraanis hin qaba komodiin isaa aga sadarkaa 4 jechuudha. Masaabaa 4 qaba guddaadha. Algaan kun yoo ilaalan namatti bareeda namatti tola. Firaashiin kun immoo biyya keessatti argachuu hin dandeessan. Ammumaan isinitti himachuudha. Firaashiin kun kan biyya keessatti miti kan biyya alaati garuu firaashiin amma 16,000 bitamu firaashii aga kanallee baay'ee ol ba'uu baatu baay'ee gaarii ta'ee fi umurii dheeraa qabudha jechuudha. Firaashiin biyya keenya keessallee jiru. Kanumaan akka firaashii isin beeksisuufan sababbiin isaa waan hin jirre jechuun hin danda'amu. Firaashiin 16,000 17,000 bitamu amma 17 jedhuuyyuu tarii bakka bakkatti karakkaranii egaa kan mana kiraa wajjin deema naashinaali gaafa seentan keessattuuyyuu 17,000 jedhu jechuudha. Firaashiin andanyaa ta'e umuriis kan qabu jechuudha. Irra teessuus irra raftuus reggit algaan teechoo miti. Garuu tarii jechaafan dubbachaa jira. Baay'ee gadi bu'u dafee yeroo dheeraa isinii turuu danda'a. Ispoonjiin amma yeroo kana keessa akkuma doktaraatittuu makkaramuu yookaan hin gorfamu. Ispoonjiin baay'ee rakkoo fidaa jira jechuudha. Doktoroonni dubbatanii ati mana yaalaa deemte keessattuu dugda himatte firaashii maalitirra raftaa yookaan lafa rafifaa jedhu jechuudha. Namoonni baay'een algaarraa bu'anii kan rafan kanarraa kan ka'e kun immoo hundumaa lafa akka lafaatitti kan dugda kee walitti si qabu firaashii kana yeroo tokkicha bitattee itti fayyadamte gaariidha. Warroonni wanni teebilii nyaataa nagaafattanii keessattuyyuu kan soofatiin jettan aynata adda addaatiin isin qabadhee dhufeetoo jira. Asirratti ilaaluu dandeessan. Gatii isaa naan jechuu dandeessanii gatii isaa warri of dandeessanii ni bitanna jettanii too dhuftanii yeroo san bilbila qabattanii keessan dhuftanii na dubbisuu dandeessan. Maaliif gatiin amma isinitti hime yookaan ji'aarraa viidiyoon kun isin bira ga'uu danda'a. Fakkeenyaaf viidiyoon ganna keessa ijoolleen argitee amma dhuftee na gaafatteen jirta. Biyaansi qarshii 1,000 yookaan 500 yerootti dabalaa jira jechuudha. Hoo maamila ta'eedha jechuudha. Isaayyuu ji'oota 5 ji'oota 4 dhaabbataatti kan siiteechisan malee yeroo baay'ee meeshaan baay'ee dabalaa deemaa meeshaa miti biyya keenyatti shunkurtiinuu guyyaa kana guyyaatti dabalaa deema jechuudha. Kanaafuyyuu kana fakkaata meeshaalee kana ni jaalattan jedheen abdii qabaa. Warroota biyyoota gurguddatanii jiran keessan biyya keessallee wantoonni akkanaa ni jira. Warreen keessattuyyuu immoo yeroo dheeraa biyyoota ormaa ta'anii biyya keenya keessatti gallee teenya jedhanii kara waan qaba fe'atanii kara biyyaa dhufan ni jiru. Isaaniin baay'ee ni fayyadaa mana ijaarratanii bareechatan jechuudha. Viidiyoon koo kana fakkaataa bakka jirtutti nagaa naa ta'a. Baay'ee.